السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا روماب. الحمد لله أنك كوت نجيني كي خنجال الله أنك وجادا بكجرت مرة سناجو. إجادا وتوتن كيا برم سراخ أنا كيسة توني نسم برسيسو. حالا شريعة سوادا كرسيدة سنجال أنياتو. أكشير رسيدة سنجال أنيانة أفرات شوفون ديسنا نسم برسيس. إجادا وتوتن كي كم برم ساتين دربون درت وروني يوتيوب channel كينيا فارو تاتم بغنا غاندو تنجا يوتيوب channel كينيا سبسكرايب وراجون دكتنا هذا. يرو سبسكرايب يقطن برم سنة سرد برسون guyaan إنما دورا كسمبرا قوف. Mallattoo notification sankelee keetura achi booda all kajetu irratti gochuun dagatinadha. Akkasuma barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seenuudhaaf viidiyoo baay'eetu jira, barumsa baay'eetu jira. Irraa baradhaadha barumsa keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya namoonni baay'een arganii akka irraa fayyadaman like share waliif gochuun dagatinadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keessatti lafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Amma gama barumsa deebina sawaa rasiida nyaatu ofirraa cufuudhaaf miseejii keessan ni galtanii. Egaa achi booda miseejii kanarratti jechuudha asolitti 8 duwwaa duwwaa 4 yeroo 3 achi booda gadanii buutanii yeroo gad buutan jechuudha daa guddaa ni barreessitanii achi booda yeroo haala kanaan barreessitan jechuudha asolitti 8 duwwaa duwwaa 4 yeroo 3 as gadi buutanii immoo qubee daa guddaa ni barreessanii achi booda seendii gootanii jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan gonkumaayyuu rasiida keessan isin jalaa hin fudhatu jechuudha. Waan istiraak gootan hundumaa isinirraa cufee jira jechuudha risaalaan kun jechuudha isin galee. Egaa daawwattootan kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya faara yoo taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasuma warroonni tokko tokko irratti nu hordoftan viidiyoo keenya like gochuudhaan share gochuudhaan nu hordofuun dagatinaa yeroo hundaa barumsa ajaa'ibaa waan isin dhibee yeroo hunda asirraa yeroo barbaadan irraa argachuu dandeessan tiktok keenya irraa ta'us youtube keenya irraa ta'us jechuudha. So kanaafuu share waliif godhuudhaan wal gargaaraa nu illee gargaaraa jechuudha waan hordoftaniif galatooma.